Waaqayyo balaa hakkanaa biyya namaa keessatti nama oolchuu ijoollonni keenya baay'isaatuma waan akkasii miidhaa kanarraa kan nama eegu waaqayyoodha. Garuu waaqayyoon gaditti isinillee of eeggannoo taasisaa akka micayyoo kana mudate baay'eedhuma tokko dhugaa waaqayyoo otoo iyyituu micayyoon kun jechuudha sagalee ishee irraa kaasetiin jira garuuti. Otoo micayyoon kun iyyituu akka malee jechuudha madam jettee achi keessatti kan isheen guggubattee dhumte namoonni hedduun akkamitti kaameraa waraabdee kun sobaadha amanuutii hin dandeenyu jechaati kan isaan jiran jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee kaameraan mana madaamii keessa jechuudha kan jiru asiin gadeedha kan inni gadi waraabaati jiru. Kanaaf of eeggannoo akka taasistanii asumaan cimseetan isinitti hima. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaan lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galanni haa ta'u jechaati. Hordoftoonni koo baga nagaan dhuftanii haara kan dhuftanillee nooraa baga nagaan dhuftanii subscribe godhaadha. Akkasuma immoo viidiyoon kun ijoollota biyya harabaa biraa akka jiraatanii ga'ee keessan har'a otoo lubbuun nu keessa jirtu sheer waliif godhaatoo walii qaqqabsiisadha isiniin jechuu barbaada. Akkasuma immoo viidiyoon kun akka nama bira ga'uuf laayikii godhaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama gaddisiisa wantoonni akkanaa kun yeroo baay'ee nu mudachuutii danda'a. Warri isin mudatee balaa kanarraa ooltanii baga rabbi isin oolchee baga biyya namaatti inaafin isiniin jira. Kanaaf gaazii irratti yeroo hojjettanii of eeggannoo guddaa akka taasiftanii isiniif dhaama. Maaliif yeroo baay'ee jechuudha guyyaa tokko keessumaa ani mana kanatti gaaziin banaa bulee sirumti hundi isaa jechuudha keessa yaa'ee dhumee duwwaa isaati jechuudha ganama yeroo ka'anu. Kanaaf jechuudha doo yeroo sanatti kan itti qabsiifamu ta'ee raate akkuma mucayyoo kana wanti mudate nu mudachuutii danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo gaazii dhiqxanis ta'e yeroo immoo gaazii itti jijjiirtanillee of eeggannoo taasisaa. Yoo hin danda'amu ta'e ofii keessanii gaazillee ittiin jijjiirina. Sanaan dura immoo gaaziin keessanii akka banamee jiru iddoon itti hojjetan sun cheek godhaa jechuudha. Maaliif gaaziin akka mucayyoo kana guggubetti yaa'ee afurri isaa mana guutee jira waan ta'eef mucayyoon kun lubbuu ishii oolfachuutii hin dandeenye. Gaaziin kunoo asiinoo shittaa kennu gisee tokko biyya Beeruutiitti mudannoo nama mudateen isinitti himaa dhaggeeffadha jechuudha. Obboleetti gaaziin kee yoo asii shittaa kenna ta'ee niitii keetitti miitoo hin sirreessiti. Biyya Beeruutiitti akkanuma ta'ee akkanumatti xalafamee keessatti boba'aa barandaa ture jechuudha. Barandaa kana osuma dhiqu shittaan gaazii hin xiraa. Kazanan yeroo san baay'ellee afaan hin beeku waan ta'eef dhaqeen niitii fidee itti agarsiise. Kazan biyya Beeruutiitti addee haa jedhamanni abiddaan qabsiifata sun. Niitii fiddeet asirratti addee haa san qabsiiste jechuudha. Yoo qabsiistu gaaziin bog jedhee tolke ani boo fooxan harkaa qaba. Kazan fooxa san irratti darbina akkasitti dhaame jechuudha. Jara keessanitti hima hin qalladina jechuudha. Ijoolleen bira darbuu faa sodaanne jettan. Jarattoo himtan jarri hin sirreessisu. Miti isiniif jedhanii miti dhimma isaanii xama micoon gubatte suni mana madadaatu gubatee jechuudha. Argitanii isaanillee Korsas irraa hafuutannu isheen duute moo jirti warri jettan duutee jirti jechuudha. Viidiyoo san qollasinii laxxafuu hin danda'a. Gaaziin banamee sila tureef shittaan isaan mana madadaa waan fudhateef ishiin hin argine barriin fuulleetti jira. Gaaziin keessa ol jira. Gaazii sana hubantu abiddi bog jedhee kazan booda yoo fiiddullee shittaan gaazii sun ishee dursee cufee jira jechuudha. Abiddaani mannillee isheenillee hojjumaan boba'e jechuudha xarapheessaa madadaanu. Akkamitti banamee akkatti cufamu immoo sinittiin argisiisaa viidiyoo kanarratti ilaala. Warroonni as turtan hin beektu. Warri addisii immoo sinittiin argisiisa akka itti bantanii fi akka itti cuftan. Kuni amma gaaziidha jechuudha. Firooniin isaa jira elektirikiidhaan hojjeta. Kibriitiidhaan qabsiisuun dhaqu. Warra addisii dhuftaniif jechuudha viidiyoon kuni. Amma ani gaazii san qabsiisuun jedha. Waan elektirikii ta'eefu maarbaatii naan barbaachisu. Baneetti hojjedhee tanaan biraa deemaa yookiin hojjechuun barbaadu. Ani sinumatti agarsiisuufani malee. Kazaan booda nan cufa. Tarii tasaasofnee osoo tasa gaazii yoo walawwallu akkana goonee dhiifnala. Akkana gooneen dhiifna galgala kan akkanumatti rafnee yookaan oollee yoo dhufnee amma yookiin kana banna nu dhufnee kana dhiifnee kana banna shittaan gaazii mana keessa yaa'ee saatii dheeraa yoo turre hoo kana qabsiisnu shittaan gaazii waan ba'eefu kana yoo qabsiisnu wal fudhatee boba'uu danda'a waan ta'eef yoo bantanii xiqquma tursiisati laalala sagalee ish jedhu qaba
shittaan gaazillee isinitti ba'a jechuudha. Yeroo gaazii walawwaltanis yeroo nyaata hojjettan hunda kana wal fakkaanya isaa sirriitti ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo nu haa eegu. Mucayyoon duutee jirti. Firaa fi maatii isheetiif illee jajjabina yaa kennuufi miti ishee miti haatiif abbaan ishee akka rifaatuu viidiyoo kana arganii rifaatuu isheetiin du'aniititti haasa'amaa jira jechuudha. Kanaafuu wanni baanii hafuurraa nama oolchuu sirriitti of eeggannoo ta'a. Kanarraan kana fi akkuma amantaa keessanitti adaraa keessan uuma keessan karadhaa isiniin jechuu barbaada. Yeroo nyaata hojjettanillee bilbilatti akka hin dagannee fi amma hojii keessanii hojjettanii xumurtanitti bilbila keessan lafa kaa'atoo yaadan hojjedha. Maaliif lubbuun keenya fayyaa keenya biyya keenya irra baanee gara biyya keenyatti nagaa keenyan hojjetannee galuun waan qoosaa miti jechuudha. Iddoo ofiidhaa of eeguu hin danda'amutti nuti of eegnee iddoo nuti of eeguu hin dandeenyetti immoo uumaan keenya nu eega waan ta'eef yeroo qabdanillee iddoon taanetti iddoon likiskisa bakka waan hin taane irratti hin dabarsinaadha. Uumaa keessan karadhaa akkuma amantaa keessanitti waa'ee amantaa keessanillee qayyabadha yookiis immoo qo'adhaadha. Uumaa keessa wajjin hariiroo gaarii godhadha isiniin jechuu barbaada. Namoonni hedduun keessanii yeroo isinitti mijatee isinitti tole gola ormaa kana keessatti ofii keessaniyyuu gattanii shafuullee gattanii miidiyaa garaagaraa irratti sirbaa kan ooltanii hin jirtu jechuudha. Warri akkasii lubbuudhumti keessaniyyuu qilleensarra jechuudha kan jirtu. Kanaaf iyyuu jechuudha gara uumaa keessanitti deebi'aa ta'u uumaa keessa wajjin hariiroo gaarii godhadhaa isiniin jedha. Obboloota koo akka barbaannetti baanee galuuni seexanni immoo lubbuu keenya balleessuutii danda'a isiniin jedha. Duutillee jechuudha biyya ofiitiin bareeda yoo du'anillee keessuma jechuudha kan akka balaa gaazii kanaatii fi konkolaataatiin du'uun reeffa namallee balleessuu hin jiru. Kanaaf iyyuu isin yoo duutanillee dafaniitoo jechuudha lubbuunillee nama keessaan baatu maatiin keenyallee karaa laalatii kan isaan hafanii naam. Kanaaf maatii keenyaafillee of eeggannoo ofii keenyaafillee of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Obboloota koo yaadni isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Yaadni dogoggora yoo jiraate na of kalcha jecha viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti nagaan na turaa isiniin jedha. Hedduu isin jaalladha, hedduu isin kabaja. Isin jalaallee badeetan ture sababa hojiitiif waan ta'eef yaasumaan dhiifamaa isiniin jedha. Warri na barbaadaa turtanii karaa keessattillee guddaa galatooma isiniin jaalladha. Hadawannu Korsas irra hafutannu